Yoo viidiyoo takka qabadheetiin dhufe irraan tanaas viidiyoon sun wanni isiin irraa dubbattu akkaataa Facebook keessan guyyaa maqaa Facebook keessanii guyyaa guyyaadhaan akka itti irraa jiraatan akkasitti isin ibsiname akka guyyaa guyyaatti jiraachuu dandeessan. Viidiyoo kana jaalachuu keessan abdii qabna. Duuba osoo gara barnoota keenyaatiin dabareen duratti chaanaala keenya subscribe godhuu hin irraanfatinaa. Akkasumas viidiyoo kanas like godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Duuba yoo gara barumsa keenyaatti dabarru Facebook as banna jechuudha. Yeroo jalqabaa yeroo duraa Facebook as banannu Facebook akkanatti as bananne bakka sadeen tanarra tuqaa sadeen kanarra nuti hiixu akkanatti as ba'e settingii kajaa kanarratti nuti hiixu gara dhumaa irra jiru yana deemtee settingii kanarra nuti hiixu xiqqoo shabakaanis ulfaataadha. Kana personal information kanarra nuti qaastu jechuudha. Kana asirra kun onnee kajaa kanarratti nuti qaastu jechuudha. Xiqqoomsaa kana kun akkanatti nuuf fida jechuudha. Akkanatti fide asirratti akka jiru bulii guyyaa 60 malee jijjiiruu hin dandeessu jechuudha. 60 jechuudha baatii 2 jechuudha. Malee jijjiiruu hin dandeessu duuba agarsiisna jechuudha. Duuba akkaataa guyyaa guyyaadhaan jijjiirattu asirra ni cuqaastu jechuudha. Kanarra egaa asirra cuqaaste neem kajaa kanarratti maqaa kee guutuu irratti ni barreessitu jechuudha. Egaa akkanatti duuba itti barreessite bakka isa kana bakka xiqqeetti tana right gootu achi booda send save jettaan save ni gootu jechuudha. Duuba egaa kana goote kana barreessite bakka kanarraa guutuun guutuutti ni baatu jechuudha. Guutuun guutuutti ni baatu jechuudha. Ni baatu bakka kanarraa egasii profaayilii keetirra dhufte jechuudha. Profaayilii keetirra ni dhuftu. Profaayilii keetii irra dhufte description in kaastu jechuudha. Description kaafatte ni deebitu jechuudha. Kanarra ni deebitu deebitee bakka keenya settingii kanarra deebitu. Settingii kanarra deebitu. Egasii personal information kanarra deebitu. Egasii neemirra ni cuqaastu. Ulfaataadha. Egasii kunuu bakka kana leerri moor bakka jedhamu kanarra achirra
Itu jechuudha al tokko caqastu egaa akkanatti duuba caqaste asirra searching kanarra itu akkanatti itu asirra ni barreessitu duuba change jettaan change jettaan name jettee barbaaddu jechuudha duuba amma. Searching gootu isa tokkoffaa kanarra dhoyite jechuudha. Isa jalqabaa kanarra dhoyite jechuudha. Egaa duuba kanarra dhoyite gal jiraa bakka kana jiru isa kanarra dhoyite jechuudha. Isa kanarra dhoytu eegana first name keessan guutu ni barreessitu asirratti. First name ni barreessitu jette ani jette barreessitu kun bakka lameen kanarratti ni guutu jechuudha. Duuba akkana guutte bakka kanarra dhuftu jechuudha. Choose kajoo kanarra dhufte legend name change kajoo kanarra ta'etu eegana isa lammaffaa kanarratti dhoytu jechuudha. Isa lammaffaa kana egaa itti dhoyte picture keenya ka duraan description kaafanne san description kaafanne asirra galchine jechuudha. Asirra kaafanne send jennu jechuudha duuba. Kana send kanarra ta'e jechuudha. Duuba akkana send goone waa xiqqoo booda FGG jechuudha duuba. Waa xiqqoo booda FGG Facebook keenya maqaan isaa FGG jechuudha. Duuba hordoftoota keenya maamiloota keenya viidiyoo qabadhee har'a asitti goolabaa asitti dhaaba jechuudha. Asitti xumura viidiyoo maalee chaanaalii keenya deemtanii subscribe gochuu hin irraanfatina.